Ashama harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya guggumii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii kun guggumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma walitti maal gungumaa oole guyyaa irraa kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii guggumii kana irratti keessumaa taatee biyya keenya Itoophiyaa keessatti raawwatamaa oole irratti karaa qaamota mootummaa, karaa qaama dhuunfaa fi karaa qaamota garaagaraatiin kan taasifamu qabadheen qophii guggumii kun karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyeessa. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Alalisaa Dhaabaati. Sinis daawwattoonni Horni Miidiyaa kana laayikii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa guyyaa irraa yookaan immoo qabxii tokkoffaa gungummiin koo guyyaa irraa gidduu kana keessumaa Ertiraa fi Itoophiyaan wal dhabdee isaanii guyyaa irraa maalirra akka ga'anii fi akkasumas immoo waraana raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo gidduutti guyyaa irraa bakkoota garaagaraatti lola adeemsifame irratti maaltu akka raawwatamee fi akkasumas immoo paartilee mormitoota gidduu kana keessumaa paartii ABO fi paartiin KFO Finfinneetti guyyaa afuriif walgahii irra turuun isaanii ni yaadama. Kana irratti egaa Pirofeesar Marraa Guddinaa guyyaa irraa BBC fi yaada kenneen yookaan ibsa kenneen maal akka jedhe qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kootti immoo na waliin tura. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan gungummii tokkoffaa guyyaa irraa kana keessatti Ertiraa fi Itoophiyaan yeroo dheeraaf wal dhabanii yookaan immoo wal gaarreeffachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Isumarra darbeeyyuu gidduu kana immoo loltoota isaanii gara daangaa walitti bobbaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Akkasumas immoo wal loluuf yookaan dhukaasa wal irratti banuuf illee jecha hin taane walitti daddarbachaa turuun ni yaadatama. Guyyaa irraa immoo keessumaa bakkoota garaagaraatti keessumaa lola isaanii yookaan qophii xumuranii jiraachuun mul'achaa jira yookaan argamaa jira gama Ertiraatiin jechuudha. Gama Itoophiyaatiin hanga ammaatti wanti jedhame baatus waraanni baay'een gara daangaatti bobba'ee akka jiru keessumaa gama Ertiraatiin mul'achaa jira keessumaa daangaa irratti jechuudha. Kanaaf gaa wal gaarreeffannaan isaanii yeroo dheeraati asitti gaa keessumaa ammamoo wal dhabdeen gara dhukaasatti akka deemaa jiruu fi mootummoota garaagaraa biratti illee yaaddoo guddaa uumee akka jiru dubbatamaa jira jechuudha. Kana irratti gaa wal dhabdee Ertiraa fi Itoophiyaa irratti gaa gama Faransaayitiin yookaan immoo gama Euroopiitiin mootummaan Eurooppii bakkeen garaagaraatti yaada kaasaa yookaan immoo yaaddoo qaban ibsachaa jiru. Guyyaa irraa gaa keessumaa gama mootummaa Faransaayitiin gaa akka isaan lolli Ertiraa fi Itoophiyaa yaaddoo guddaa keessa akka isaan gashe guyyaa irraa keessumaa immoo akka isaan wal lolleef illee yaada garaagaraa dubbachaa akka jiran mul'ataa jira gama mootummaa Faransaayitiin jechuudha. Akkasumas immoo mootummaan Eurooppii keessa bakkoota garaagaraa irra waliin jiran gaa yaaddoo qaban dubbachaa jiru wal dhabdee Ertiraa fi Itoophiyaa jechuudha. Kana irratti gaa yeroo darbe gaa mootummaa Faransaayii daawwannaaf gara Faransaay gara Tigraay deemuun ni yaadatama jechuudha. Kana irratti gaa keessumaallee Tigraay fi keessumaa gareen Dr. Gabraswan Gabramekaal durfamu mootummaa Ertiraa wajjiraan illee walitti dhufee akka dhukaasa banuuf keessumaa immoo ministeera Itoophiyaa irratti dubbatamaa jira. Yeroo dheeraaf walii galtee irra turanii akka turan illee yaadamaa yookaan dubbatamaa jira keessumaa Gabraswanii fi Isaayyaas Afeworqii jechuudha. Kanaaf gaa gama Isaayyaas Afeworqiitiin gaa warra Ertiraa yookaan immoo garee Gabraswan Gabramekaaliitiin durfaman lola mootummaa kana ani isin duuba jira yookaan immoo kan barbaadan ani isiniif hin guuta kan jedhu ibsi bahaa jira gama Ertiraatiin jechuudha. Kanaaf gaa dhuguma yeroo dheeraaf immoo gaa wal dhabdeen Tigraay keessaa keessumaa aangoo irratti obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabraswan Gabramekaal gidduutti dubbatamaa tureera jechuudha. Isarra darbee illee jiran Ertiraa keessa jiran mootummaa federaalaa loluuf qophiirra akka jiran illee yeroo ammaa dubbatamaa yookaan immoo ilaalamaa jira jechuudha. Isaanis jajjabina duubaa yookaan immoo abdii duubaa gatii qaban keessumaa Isaayyaas Afeworqii meeshaa hunda ani isiniif hin guuta lolaa kan jedhu abdii waan qabaniif mootummaa federaalaa yookaan immoo ministeera Itoophiyaa kana gaarreeffachaa jiraachuunis argamaa jira. Kanaaf gaa yaaddoon keessumaa biyyoota keenya biyya Itoophiyaa keessatti gaa yaaddoon guddaan ammas uumamee jira keessumaa uummanni nagaan gaaga'amaaf akka jiran illee fi lubbuun qulqulloota darbuuf akka jiru illee argamaa jira jechuudha. Kanaaf gaa gama Ertiraatii wal gaarreeffannaan akka jirutti ta'e keessumaa immoo fuuldura isaanii keessumaa Dr. Gabraswan Gabramekaalii fi jeneraalota Tigraay fuuldura godhatee Isaayyaas Afeworqii muummee ministeera Itoophiyaa loluuf akka jiru illee argamaa jira. Kanaaf gaa loltoonni Ertiraa daangaarra darbuudha darbee keessumaa warra Itoophiyaa keessa jiranii fi muummee ministeera Itoophiyaatti warra hoogganaman Dr. Gabraswan Gabramekaalii fi jeneraalota Tigraay keessa jiraniin abdii godhatee illee mootummaan Ertiraa muummee ministeera Itoophiyaa loluuf akka jiru illee argamaa jira. Kun egaa yaaddoo guddaa uumee jira biyya keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Maalumaafuu biyyoonni garaagaraa irraa keessumaa mootummoota Eurooppii kan ta'an egaa yaaddoo qaban akkasumas immoo lolli kun akka hin gaggeeffamneef illee giddu galtummaa gaafachaa akka jiran illee argamaa jira. Maalumaafuu wanta ta'u garuma fuulduraatti waliin kan laallu ta'a jechuudha.
Qabxii koo lammaffaa keessatti gaa faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa bakkoota garaagaraattis guyyuma har'aas lolli guddaan adeemsifamee jira jechuudha. Lolli adeemsifamu irra darbee gaa akka faannoon buqqa'ee yookaan faannoon akka hin jirree fi dhaadannoo waggaa 2 waggaa 3 dura sa'aatii 24tti Finfinnee galla yookaan Arat Kiiloo mana abbaa keenya galla inni jedhanii dhaadachaa turan sun amma fashalaa'eera kan jedhu gama raayyaa ittisa biyyaatiin bahaa jira. Kanaaf keessumaa bakkoota garaagaraa keessatti Amaara keessatti keessumaa Goojjam keessatti irra deddeebiin raayyaa ittisa biyyaa rukutanii turuu fi faannoonis immoo bakkoota garaagaraatti qabamaa turuun ni yaadatama jechuudha. Ibsi guyyaa guyyaatiin gama raayyaa ittisa biyyaatiin bahu gama raayyaa ittisa biyyaatiin abdii guddaa horee fi jira keessumaa warra raayyaa ittisa biyyaaf jechuudha. Garuu faannoo yeroo dheeraaf badeeraa utuma jedhanii lolli guddaan ammas gama raayyaa ittisa biyyaatiin faannoorraa isaan mudachaa jira jechuudha. Maalumaafuu bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa Oromiyaa dabalatee akkasumas immoo Amaara naannoo garaagaraa dabalatee raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo gidduutti lolli guddaan adeemaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa abdii qabuu fi akkasumas immoo faannoo dhuunfadheera faannoo balleessaan jira kan jiru guyyaa guyyaatiin bahu kun immoo dhuguma akka ta'ee fi sooshaal miidiyaa fayyadamanii fi dhuguma siyaasa fayyadamanii kan jedhu kunis wal nama gaafachiisa. Kanaaf uummanni qulqulluun gama Amaaraatiinis keessumaa erga faannoon achi keessatti hundeeffame booddee immoo uummanni qulqulluun Amaara keessattis rakkoo guddaa keessa akka jiru beekamaadha jechuudha. Bakkoota garaagaraatti diroonii dabalatee yeroo mootummaan irra buusu faannoo otoo hin taane uummatuma qulqulluu ajjeesaa turuun ni yaadatama hanga guyyaa har'aatti. Kanaaf uummanni Amaaraas rakkoo guddaa keessa akka jiru keessumaa erga faannoon hundeeffame argamaati jira. Kanaaf gama raayyaa ittisa biyyaatiin faannoo barbadeessine irra ajjeesneera kan jedhus guyyaa guyyaatti ibsi bahuun kun immoo dhugummaan isaa yookaan dhugaarraa kan fagaate immoo wanti kun soba yookaan siyaasa fayyadamanii kan jedhus yeroomti kan deebisu ta'a jechuudha. Qabxii gosa sadaffaa dhumatti yeroo darbu paartileen siyaasaa guyyoota afuriif Finfinnee keessatti walgahii gaggeessuuf yookaan immoo mari'achaa turuun ni yaadatama. Keessumaa qaama mootummaa dabalatee hin jiru kan jedhu sun ibsi bahaa ture sun guyyaa har'aa immoo akka mootummaan harka keessaa qabu Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiru jechuudha guyyaa har'aa BBC'tti. Kanaaf gama abaa'uuf kaafa'u gidduu kana keessumaa waa'ee Dirreedawaa akkasumas immoo madda walaabuu Moyyaalee fi Finfinnee akkasumas immoo mootummaa ce'umsaa Oromiyaa ni hundeessina kan jedhu sun irra deddeebiin dubbatamaa ture yookaan kanarratti mari'anneera kan jedhu ibsi isaanii keessatti bahee ture jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti wal dhabdeen keessumaa Oromiyaa keessatti nagaan dhabamuun waggoota muraasaatti asitti yaaddoo guddaa uumee jira keessumaati lubbuun qulqullootaa kumaatamaan kan lakkaa'amu darbee turuun ni yaadatama hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Kanaaf lolli waggoota dheeraaf ture hanga guyyaa har'aatti dhaabachuunis yaaddoo guddaa uumee jira keessumaa sababii paartilee yookaan sababii siyaasaa fi akkasumas immoo Oromiyaa keessatti immoo sababii waraana adda bilisummaa Oromootiin qulqulluu baay'een dhabamaa akka jiru beekamaadha. Keessumaa waajjiraalee dabalatee waajjira mootummaa keessaallee dabalatee warreen waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartoodhanii ajjeesaa turuun ni yaadatama hanga guyyaa har'aatti. Kanaaf yaaddoon kun waggoota dheeraaf turus paartilee mormitoota ABO fi KFO'n guyyoota muraasaaf yookaan guyyaa afuriif Finfinnee keessatti walgahii gaggeessaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kana keessatti dhimaana itti kenname yookaan immoo gama mootummaatiin dhimaana nutti kennameeru jira akkasumas immoo Finfinneen illee akka Oromoo yookaan Oromiyaa akka Oromiyaatti akka jirtuuf illee akkasumas Moyyaaleen illee Dirreedawaan illee dubbatamaa tureera jechuudha gama isaaniitiin. Kuni garuu dhugaarraa kan fagaatee fi akkasumas immoo unuun kan ilaallanne unuun ni ilaallatu jedhee gama waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromootiin ibsi bahee turuun isaanii yaadatama guyyaa kaleessaa jechuudha. Har'as Piroofeesar Mararaa Guddinaa BBC'tti yaada kennanii yaada garaagaraa kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf nageenya Oromiyaa keessatti dhabamuun kun wal nama gaafachiisu beekamaadha yeroo dheeraaf jechuudha. Kanarratti Piroofeesar Mararaa Guddinaa guyyaa har'aa yaada kaasanii nageenya Oromiyaa keessatti akka bu'uu fi akkasumas immoo gaaffii uummata Oromoo akka deebi'uuf immoo Oromiyaa keessatti immoo mootummaan ce'umsaa akka hundeeffamu yookaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa aangorra jiran wajjin mari'atanii akka mootummaan ce'umsaa hundeeffamu dubbachaa turaniiru jechuudha. Kun garuu dhuguma kan jedhu kun wal nama gaafachiisa. Maaliif wal dhamantaan keessumaa yeroo dheeraaf qaama sadaffaa dabalatee ABO fi akkasumas immoo KFO karaa nagaa qabsaa jiru irratti yeroo dheeraaf wal dhamantaa dhabanii bakkoota garaagaraatti nagaa buusuuf yookaan immoo araaramuuf illee yaalinsuuf fashalaa'ee turuun ni yaadatama yeroo marsaa 2 hanga 3 jechuudha. Kanaaf jarri kun lamaan hammam akka wal amananii fi marii miilanaa irratti immoo mootummaan harka keessaa hin qabu kan jedhamu sun soba akka ta'e dubbatamaati jira. Kanaaf guyyaa har'aa Piroofeesar Mararaanii mootummaan akka harka keessaa qabuu fi nageenya keenyaaf illee mootummaan akka eegaa ture yookaan immoo nageenya isaanii yeroo san marii irra turan sana qaama mootummaa ramadee bakka sanatti qaamni mootummaa eegaa akka ture dubbateera jechuudha Piroofeesar Mararaa.
mararaa guyyaarraa kanaaf gaa as keessatti keessumaa imaana mootummaan nutti kenneef akkasumas immoo wanta waraanni adda bilisummaa Oromoo amma bosona keessa jiru karaa nagaatiin poolisii Oromiyaa akka ta'uuf illee imaana nutti kennameera kan jedhu guyyaarraa Profeesar Marraan dubbatanii jiru jechuudha. Kanaaf waggoota dheeraaf wal dhabanii turanii yookaan immoo namoonni abaa'oon amma Jaaldaa'uu Dibsaa fi KFO keessaa immoo Profeesar Mararaa Guddinaan dorfamu marii miilana gaggeeffame keessumaa gama abaa'ootiin illee bakkoota garaagaraatti waajjira baratanii turuun ni yaadatama keessumaa erga mootummaa federaalaa wajjin waliin dhufanii fi erga Eertiraatti galanii jechuudha. Amma waraana adda bilisummaa Oromoo otoo hin taane abaa'oon karaa nagaa keessumaa Finfinnee keessa jiru bakkoota godinaalee Oromiyaa 11 keessa illee akka hin jirre beekamaadha. Waajjira akka hin qabne akkasumas Finfinnee keessa illee waajjira akka hin qabne beekamaadha KFO'nis. Kanaaf amma waajjira tokko hin qabnetti amma isaan lama wal amantee hin qabnetti imaana sana fuudhanii uummata Oromoof nagaa buusuuf akkamitti qophii ta'an kun kan jedhu kun wal nama gaafachiisa. Kanaaf abaa'oo waajjira tokko hin qabu KFO waajjira tokko hin qabu. Kanaaf marii miilanaa irratti guyyoota afuriif gaggeessan yookaan immoo mootummaa hojii walii gallee imaana nutti kennameera inni jedhan suni ofii isaanii waajjira kan qabne beekamaadha gama waraana adda bilisummaa Oromootiinis gama KFO'tiinis. Kanaaf akkamitti jarri kun amananii dhuguma waraana adda bilisummaa Oromoo bosona jiru immoo isaa hojii walii galee yookaan amantaa isaan imaana isaan itti kennan sana fudhatanii poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'u kan jedhu kunis wal nama gaafachiisa. Kanaaf mariin miilana mari'atamee ogummaa muummee ministeera Itoophiyaatiin akka qindaa'ee fi akkasumas immoo isaanillee akka mootummaan harka keessaa hin qabnetti waakkataa turanis mootummaan akka keessaa harka qabu immoo guyyaarraa Profeesar Marraan Guddinaa dubbatanii jiru jechuudha. Kanaaf mootummaa ce'umsaa akkamitti hundeessuu danda'u kan jedhu wal nama gaafachiisa. Namoonni Finfinnee jiran namoota karaa nagaa qabsaa'anidha. ABO's KFO'n amma Finfinnee jiru. Kanaaf mootummaa ce'umsaa amma ofii isaanii karaa muummee ministeera Itoophiyaa taa'amee akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa amma aangoorra jiru otoo jiruuti akkamitti mootummaan ce'umsaa hundeeffama kan jedhu kun gaaffii uummata Oromoo hundaati. Kanaaf otoo mootummaan ce'umsaa yookaan immoo mootummaan amma aangoorra jiru keessumaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa aangoorra ka'eera ta'e yookaan aangoorra hin jiru ta'e jarri kun lama wal amananii ABO's ta'e KFO walii galanii mootummaa ce'umsaa hundeessuu danda'u jedhamee yaadama. Amma garuu otoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa aangoorra jiru jarri kun wal amananii keessumaa ABO'n waajjira tokko akka hin qabne beekamaadha. KFO'nis waajjira tokko kan qabne beekamaadha. Keessumaa namoonni karaa nagaa qabsaa'anii warri kan baqatanii biyya alaatti harka kennanii akka jiranii fi akkasumas warri biyya keessa jiranis manuma hidhaa jiraachuun isaanii ni yaadatama keessumaa manuma isaanii taa'idhaman iyyuu malee. Kanaaf wal dhabdeen akka jiruttii fi wal amantaan akka hin jirre gama uummataatiinis beekamaadha jechuudha. Kanaaf jarri kun imaanaa fudhatanii akkamitti gadi bahanii keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo bosona jiruuf karaa nagaa poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'uuf murteessan kan jedhu kun hunduma keenyaaf gaaffiidha. Kanaaf walgahii isaan miilana gaggeessan ofumaa qindeessanii ofumaa akka xumuranii fi akkasumas immoo gama waraana adda bilisummaa Oromootiinis qeeqni garaagaraa marii miilanaa irratti ka'aa jira. Kanaaf gama waraana adda bilisummaa Oromootiin ibsa isaan baasan marii miilana ABO'f KFO mari'ate unuun nun laallatu akkasumas immoo qaama waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa nama hirmaachiseeru waan hin qabnee fi wanti kun yaadni kun unu biratti fudhatama akka hin qabne hin qabu jedhanii dubbatanii jiru jechuudha. Kanaaf egaa wanti amma Oromiyaatti keessatti ta'aa jiru keessumaa nageenya uummata Oromoof wanti yaaddeessaa ta'e marii miilanaa kun immoo ammam abdii godha kan jedhu kun hunduma keenyaaf gaaffiidha. Kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo hamma hin hirmaachisnetti mariin kun Oromiyaa keessatti nageenyi bu'a akkasumas immoo mootummaan ce'umsaa kun keessumaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kun aangoon isaa jijjiirame yookaan nama biraa bakka buusu marii isaaniitiin kan jedhu kun hunduma keenyaaf gaaffiidha akee jechuudha. Kanaaf gama hundumaatiin wanti miilana ta'e keessumaa ABO'f KFO'n guyyaa afuriif mariirra gaggeesse suni siyaasa fayyadamu yookaan akkasumatti immoo wal sobanii mootummaa fi isaan lama walitti dhufanii yaada kana qindeessanidha yoo ta'e malee uummata Oromoo fi waraana adda bilisummaa Oromoo fi akkasumas qondaaltota garaagaraa biratti fudhatama argachuu hin dandeenye keessumaa qeeqni guddaanii fi jechan taane walitti daddarbachuun ABO ammaa fi KFO ammaa irratti dubbatamaati jira keessumaa miseensota isaanii dabalatee jechan taane irratti dubbatamaa jira marii miilana irratti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo ammas nagaa akka barbaadu beekamaadha garuu marii miilana ta'ame kun uummata Oromoo furmaata qaba kan jedhu waraana adda bilisummaa Oromoo ibsa baasee fudhatama hin qabu jedhee jira jechuudha. Hundumaafuu biyya keenyaaf nagaa wina. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gongommii koo keessuun hanga xumuraatti si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gongommii biraan hanga walitti deemutti immoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.